dhugaadhaan yoo abdii kabajaa qabaattee gara nyaatummaa qabaattee rabbiin kee sodaatte mana isaa sanatti sheeka fidiitii qaraasisii waan hunda sirreessii fi jartii hajjiillee akkanan si hiisisa sana hiisisiitii ishiin immoo kana daran ol baafti ani kanaan si amana isiniin kun waan itti amantan komantiin na barreessa hiisisi khalas an si hiisise miti foolisa fide abdii maali ummani keenya nu amana nu dhiisa maalin jedhin hiisisi jartii hajjii amma kootu qulfii kee fudhadhu kootuuti immoo akkas ta'ee maal godha kana afaan tottoluun anaan na amaninaan jedhin dirqiin sin amanu yaa magartuu si karadhee namni akka kiyyaa kana si kadhatee si jala deemee miilasi kufee uummata hafootti miilasi kufee nama duuballee miilasi kufee dhiisi abdii kana maalumarraa feeta rabbi kee sodaadhu mana yoo dhabde kootu na bira taa'i jedhee aga haarsaa kana si guutuu si kaffalu na diddee har'a immoo lafuma ol kaatee guyyuma 11 hidhamnaan ani jijjiirameera yoo jettu si amanuun natti ulfaata maallaqichumattuu waa godhanii akkuma ni geessee moo maallaqa sana isaaniitti kennu mucaarraa elmuuf yoo ta'e beektanii sin kana toftaa kana beektanii bakka ergaa magartuun kun dhugaadhaan jartii hajjii faana wal loltaniitti yoo ta'e jibbaa walii qabdu yoo ta'e yoo dhugaadhaan bakka loluma dhugaa taate abdiif yaaddee ati akka intala namaa yaaddee rabbi kee kana ofirra sodaatte jartii hajjiirraa iqaama ishiin hidhatte kana irraa mulqii fuula ishii nu agarsiise ani kanatti amana ani ofii kiyya sin dhiisa warra hordoftoonni keenya si waan feetan waan jettanis komantiin barreessaa siniin jechuu barbaada mulqi fuula ishiirraa khalaas lola qabdanii miti dura wal loltaniifu kaanitti hirkattanii kaan jettanii dura maal jette mee magartuun kun ramadaana keessa yaadattuuti haadha sabboontuutu itti na ergee abdiitti diraamaa waggaa meeqanni barreesse sana akkani jalaa fuudhee haadha sabboontuu kennuuf haadha sabboontuun na ergee jette haadha sabboontuu kan waa takkittiin beek miskiinummaa ishiitiin nama kaan ofitti waamtee nama gargaarturra geessitee cilee dibdeeyyuu jecha kana amantu meesin ammareeshi kana amantu way gude namni keenya kun wallahi sukkaara mana man qabne kana sukkaara nama qabsiisu dhugaa waaqa ay magartuu wanta dinu fiddeen dhufin jiru wallahi waan haara akkati maallaqa bee abdiirra nyaata turtani quban qabu seetee yimteeni quba qaba waa mara wanta ni quba hin qabaanne takka hin jiru ammallee osoo namni sin gaafatinu ofii keetii gagguuraa jirtaa dubbii wanta ajirullee ofuma keetii himaa turte jirtaa ammallee ani garuu waa takka siin jedheen beeku na amantee na amanuu baattee haati sabkee barka jettuuf immoo kiyyaaf hin cinqamiin baay'ee rabbi keeyyoo ofirratti hin sodaanne baatii ramadaana keessa kana nama arrabsa ofillee arrabsiisa namticha namaa kutaa tokkotti itti qollofattee wajjin ciisaa turte waan ati godhaa turte ammallee siif rabbi beeka isa nuti hin beeknu ijaan waan hin agarreefu ammas illee suma jechaa jira yookiin gurra kiyya dogoggoree hin beeku malee viidiyoo kee gadhumaa dhaggeeffadheera almahem wajjin ciiftee wajjin hin ciisinii kaatee buutee wanti naqu takka kun hin jiru jechuudhaani garuu gabaabumatti waan feetes yoo goote mucaan kun jaalatee akka hin taane kun namuu beekee jira jechuudha anas irratti ammallee waan hin jechuu barbaadu wanti kun guutuun ogguu ta'u sana eega nama gaarii taatee gaarummaadhaaf deemte gaafani akkana si karadhee miila si jigee jedhu sana maa gadin dhaabbatiin iyyuu siin jedha amma san immoo siin amanu akka kiyyaattaan siin amanu abbaan fedhe si amanu mirga isaati kun namni anillee si amanuu dhiisuun mirga kiyyaa hojii keerraa yini ani kasi amanuu hin dandeenye jechuudha magartuun ammallee jechuudha akka yeroo hunda jedhu ammallee rabbiin aqlii keetti si deebisee karaa qajeelaarra yoo dhugaan dhufte jette rabbi dhugaa keetti si haa deebisu karaa nagaatti si haa deebisu jechuun ni barbaadanii jechuudha maaliif iyyuu rakkoota akkasirraan qaban akka yeroo baay'ee siin jedhu obboleettii kiyya nama kam caala gaafa namni akka saree olii gasee ari'u sana kaameeraan alatti illee osoo namni irraa dhaabbadhu ittiin kalaayin jedhu si gorsee si karadhee dhugaadha kunaatu dubbata harta maaluma abdiirraa qabda magartuu rakkoo guddaa yoo qabaatte natti yoo jaalala qabaatte natti jaalala akkaataatti jaallattu ana siif hima karaa qajeelaan akka intala namaa jaalalaan ofitti qabuu dandeessa nama kana haga fedhe namni bifallee dhabu amala yoo qabaate nama kana amala isaatiin nama kana muyatuu ni danda'a jechuudha jaalala keessatti yaani namni irri caalaan amala walii beekuu wal beekuu waliif beekuudha beektanii kana guutuu siin jedhee si gorsaa ture baran egaa isiniin kun silaa ka abdii jaallattee
sini akka dildila sirra cehaa jirtu jaartii hajjiiti maa gaafuma sanarra hin baasin birrii doolaara meeqa nyaattan abdi akkamitti na amantu na yaaddare ammame aniin kun akkam godhee si amana buleetti kiyyaan sin amanu akkuma yeroo baay'ee jedhu ka girrisaan ammallee wallaahi nama keenya kana a'uuz billaa min sheexaan irrajiim maaloo gad dhaabbadhaa ijoollee ammallee gaduma dhaabbadha tasgabbaa namni guyyuma lama sadi ba'ee qilislislislis siniin jennaan dhuguma jettanii hin fudhatina rabbi abbaa manaa nagaa siifaa kennu rabbi akkana siifaa godhu rabbi maal siifaa godhu maal goote shi waan gaarii dalagdee waan gaarii na intini jettuuni bakka cal jedha tasgabbaa hin girrisiin ammallee girrisan hin dagattanii jechoota sin fayyadamaa baatan arrabsoo sin arrabsaa baatan magartuu kana hin dagattanii amma immoo deebitanii hin jajatina hin jarjariina jarjarsuun hin barbaachisan komantii jala seenee dhugaa isinitti kolfe maali akkana bubbisuun olii gadi bubbisuu laa keeriif dhuftee kiyyoof dhuftee beektanii amma aniin kijibaan jiru jedha akka ishiin kijibaan jirra akkamitti beektu jarri kun lamaan tooftaa wayii yoo fayyadaman uumee amma namni maallaqa nyaate kana sii deebisa maallaqa si nyaanne kana sii deebifna nun baqatinii nun dheemfini maaliif sin baqatanni fayyaa qaba alhamdulillah abdii waa takka keessa amma nama nagaa raahaa murtaa ta'e sammuu isaa deebi'ee fayyaa isaa deebi'ee rabbi isaa deebi'ee alkanii guyyaa jilbeeffatee rabbi isaa kadhataa jiran karaa nagaarra jira irraa dhaabbadhaa manni nagee maallaqa kiyya naa kennaan jenni mana kiyya naa kenna mana keessatti waan awwaaltan beeku carqii olii gadi bittinsanii akka mana maraatu waan awwaalame beektanii mana kana keessa magartuun deebitee jirti nama gaarummaatti deebitee jirti dhiisaa maali namni keenya walitti duula warri jettan maaltu itti duula ishiitu mucaatti duule namtichaan taa'uuf ka'uu dhoowwanii hojii isaarraa agaagulii godhanii maallaqa isaa meeqatama nyaatan amma immoo nagaatti deebi'an jettan maaloo dhaabbaddaa gadi dhugaan nama aarsa namni keenya tasgabbaa haa deebitu rabbi nagaatti shaa deebisu magartuu rabbi haa qajeelchu wallaahi rabbiin akka namaa kana deebisee waan siirii fi maajikii fi maalii kana magaalaa keessa deemtu irraa deebisee yoo nagaatti tarte wallaahi ana caala namni gammadu hin jiru maaliif mucattiin kun akkuma keenya intala namaati namni dogoggoruu danda'a garuu ani dhugaadhaan dogoggora ishiirraa deebitedhe iyyaadoo ammallee tooftaa wayii jira ani keessi kiyya naan furanne dhiifa mallee naa godhaate ati nama caalte naan hin jedhina keessi kiyya baqaan keessi kiyya naan fudhanne kun immoo amanuu dhiisuun egaa akkuma isiniin jedhe mirga kiyya isinis mirga keessanii garuu hin jarjariina isiniin jedha yaraggaa watat qibee yoo xaal jedhan warri soddaatii keenya yaani namni tokko yoo tasgabbii keessa waa argaa hin jarjariina maallaqa masii deebisna jedhan kana maallaqichumattuu waa godhanii akkuma ni geesse moo maallaqa sana isaaniitti kennu mucaarraa elmuuf yoo ta'e beektanii sin kana tooftaa kana beektanii bakka ergaa magartuun kun dhugaadhaan jaartii hajjii fana wal loltaniitu yoo ta'e jibbaa walii qabdu yoo ta'e yoo dhugaadhaan bakka lola dhugaa taate abdiif yaaddee ati akka intala namaa yaaddee rabbi kee kana ofirra sodaatte jaartii hajjiirraa iqaama ishiin hidhatte kana irraa mulqii fuula ishii nu agarsiise ani kanatti amana ani ofii kiyya sin dhiisa warra hordoftoonni keenya si waan feetan waan jettanis koomantiin barreessaa isiniin jechuu barbaada mulqi fuula ishiirra kalaas lola qabdanii miti dura wal loltaniifu kaanitti hirkattanii kaan jettanii dura maal jette mee magartuun kun ramadaana keessa yaadattuti haadha sabboontuutu itti na erge abdiitti diraamaa waggaa meeqanni barreesse sana akkani jalaa fuudhee haadha sabboontuu kennuuf haadha sabboontuu na ergee jette haadha sabboontuu kan waa takkittiin bee miskiinummaa ishiitiin nama kaan ofitti waamtee nama gargaarturra geessitee cilee dibdeeyyuu jecha kana amantuu mee sin ammareeshi kana amantuu way gudee namni keenya kun wallaahi sukkaara nama hin qabne kana sukkaara nama qabsiisu dhugaa waaqa maali tasgabbaa sin yeroo hunda tasgabbaa kijibduu kun kan haadha dhiira kayriyaa hin taaneef kana geessitee kun lixxifitti goote kijiba ishii jechuudha haadha sabboontuu amma immoo naannessitee wal lolanii jennaan deemtee akka gaafa duraa sana siirii ishiitiin mana hidhaas baasuu dadhabnaan waan takka ishii cina dhaabbatuu dinnaan amma waliif garagalanii isaanuu rabbii waliif garagalchi ganaa ibiddaaf cidii taatanii aga shaaraa kanarra immoo qullaa deemtan ani ergixanyaadha jechuudha dhaabbadhaan mallee waan mantaane yaadina waan hin taane yaaddanii dhuftanii maal fattashti mee agammaayyu jaartiin hajjii kuni durallee qulfiinoo isin lachuu irra harka jira haddaan hirmattanii qulfii maan fattashiin
amma dhuguma jaartii hajjiitu kana fattashee situ kana fattashee nu waan beeynu takkan jiru baataniituma waan margitan qaaqxan kana laallee nu yaada isinirraa kennu malee garummaa ani kaniin jedhu maallaqa mucaa karaa irraa guuran barbaadu natti fakkaatan siirii isaaniitti godhanii geessee akkuma gaafa duraa sana andurarraallee lafallafee dadhabe viidiyoo numti jedhamu hin jiru viidiyoo nama keenyatu wal sattaree viidiyoo qullaa waraabee baattatee olii gadi miimoriin deemaa kijiba kunka ani ndoom sodaadhee miimorii irratti bittimsaniiru laata ka jedhu sammuu kiyya keessa deddeebi'ee na jeeqaa ture yoo godhames homaa wanti haaraan jiru namni dogoggoruun ka jiru yoo abdiinuu godhe dhugaadhaani homaa jechuu miti garuu laala kijiba amma maal jette kunaas deebite gaafa bilbila kiyya cabsan sana bade viidiyooni anatu akkas godha jedhinaan jette ati daa'imaati nama guddoodha maa jettare maa jette hin didduu gaafuma sana lakkeen fedhu baatiinuu baatii ramadaanaati gabbaatee yaa ummata keenya natu balleesse jettee baatee asisoo ummata dhiifama gaafatte achumarra dhumate dubbiin kun guutuu osoo hin deemiin mucaan kunis qeessa na gadhiisee mana isaa gatee osoo hin deemiin amma koottu qulfii kee fudhadhu koottuuti immoo akkas ta'ee maal godha kana afaan tottoluun anaan na amaninaan hin jedhin dirqeensiin amanu yaa Magartuu si karadhee namni akka kiyyaa kana si kadhatee si jala deemee miilassi kufee uummata hafootti miilassi kufee nama duuballee miilassi kufee dhiisi abdii kana maalumarraa feeta rabbi kee sodaadhu mana yoo dhabde koottu na bira taa'i jedhee aga haarsaa kana si guutuu si kaffalu na diddee har'a immoo lafuma ol kaatee guyyuma 11 hidhamnaan ani jijjiirameera yoo jettu si amanuun natti ulfaata karaa tokko immoo baga hidhamte si yoo dhugaadhaan rabbiin si jijjiire hidhamuun kun siif waan jijjiirama guddaadha jijjiiramii jedha ani Magartuu kana caalayyuu wallaahi jechoota siin koomantiidhaan barreessitanii jechoota siin mucattii kana arrabsaa turtan sana ani irra deebi'ee jechuun natti ulfaata wallaahi irra deebi'ee alaala ijoolleen hunduu jecha hin taane qismii cabsaa baatanii dhiisaa yaa ummata keenya hin arrabsiina du'aayuma godhaafi jedhee anu yeroo baay'ee qaaqaa ture amma ammaasuma garagaltanii Magartuun akkasii uy galatoomi Magartuu kiyya ara suuta tasgabbaa namoonni kun amma nagaadhaan dhufaan jiran mucaa kana ammallee ani natti mul'ataa hin jiru abdiin maa boqota maata bakka tokko taa'aadha mucaan manas kireeffate isinirraa bahe meeshaa kiyya sin jenne dhiisaa yoo dhugaan egaa ammallee abdii yaaddee silaa jijjiirameera jettee waan keerii dalagataa jiraanii dhiisee jira jettee miti Magartuu viidiyoon kiyya kun si qaqqabasillee feetus naa bilbiltullee homaa miti dhugaadhaan yoo abdii kabajaa qabaattee gara nyaatummaa qabaattee rabbiin kee sodaatte mana isaa sanatti sheeka fidiitii qaraasisii waan hunda sirreessii fi jarttii hajjiillee akkanan si hiisise sana hiisisiitii ishiin immoo kana daran ol baafti ani kanaan si amanaa isiniin kun waan itti amantan komantiin naa barreessa hiisisi kalaas ansi hiisisee miti poolisa fide abdii maalii uummanni keenya nu amanaa nu dhiisaa maaliin jedhiin hiisisi jarttii hajjii hiisisi kalaas homaa rakkoon qabu yoo na gargaareettan si cinaa dhaabbadha jarttii hajjii miti eenyuyyuun sodaadhu rabbii kiyya bichaa sodaadha ani immoo namni tokko waan gochuu danda'u maaliifuu rabbiin ani qulqullummaa kiyyaa fi rabbiin ijoollee kiyyaayyuu na eega maaliifiyyuu si gargaara jechuu barbaada hiisisuu yoo feeta ta'e akkuma siin jedhemoo yoo dhugaadhaan wallola qabaattan tokkoffaa hiisisuu yaalii lammaffaa immoo fuula ishii sanarraa fuudhiitii nu agarsiisi isa booda si amanuu dandeenya an akkasii yaanni kiyya hordoftootaaf kabajamtoota kiyya akkuma yeroo baay'ee siniin jedhu ka nama ol baasuufis gabbuusuufis in hariifatinaa tasgabbaa dhaloota bubbee hin ta'inaa siniin jedha egaa anillee asirratti yookiin jijjiiramteetti ta'a waan koo gadhaabbadhus naan jechuu maltanii dhugaadha jijjiiramuu dandeessi garuu ani yeroo tokkotti namni ka'ee jijjiirameedhes hin amanu jechoota nan jedhe kana yoo guutte Magartuu na cida dhaabbadhu yoo jette jarttii hajjii aniifatiin dadhabnuti as baheeti haasaadhu kanarraan hafe kijiba kee dhiisi abdii ammallee kiyyoo biraatti galchuuf deemta rabbiin karaa qajeelarra si haa'ufan sin arrabsan mallee maaliifuu kana caala na arrabsitee ijatti na tufte waan nati naan jedhin hin jiru deebi'ee jechoota na arrabsiteen deebi'ee sofin arrabsu homaa jechuu miti namni nama arrabsu gaa abaaramaadha akka yeroo baay'ee siniin jedhu ammallee akkuma jedhe gasiin arrabsu rabbiin
si haa jijjiiru ammallee jijjiiramni kee dasneedha. Girri isaanis immoo asirratti tasgabbaa itti yaada koomentii barreessaa malee hin jettanii hoi hin jedhinaa isiniin jechuu barbaada. Egaa viidiyoon isiniif qabadhee dhufe har'aaf kanumadha. Galatoomaa jiraadhaa. Yaada keessan koomentiin barreessaa dogoggora kiyyarraallee na deebisaa isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa.